Ajaja waraana baha Itoophiyaa Al-Shababiin dabalatee dhaabbilee diinota biyya keessaa fi biyya alaa kamii irrattuu tarkaanfii fudhachuudhaaf ga'umsa guddaa qabna jechuudhaan dubbatanii. Waldaan ummata Amaaraa biyya Ameerikaa jiru lolli waraana mootummaatii fi waraana faannoo jidduutti deemaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaan waraanni TPLF fi naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa cabsee seenee jechuudhaan himate. Naannoo Oromiyaa keessatti baatiiwwan sadan darban qofaa keessatti daldala seeraan alaa 49 caalu irratti tarkaanfii seeraa fudhatamu biiroon daldala naannichaa beeksisee jira. Daawwattoota hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya irraati amma bal'ina oduu isinitti. Ajaja waraana baha Itoophiyaa Al-Shababiin dabalatee dhaabbilee diinota biyya keessaa fi biyya alaa kamii irrattuu tarkaanfii fudhachuudhaaf ga'umsa guddaa qabna jechuudhaan dubbatanii. Raayyaan ittisa biyyattii ajaja bahaa dirqama kennameef hundaa gootummaa fi gahumsa olaanaan bahachuudhaan daangaa fi birmadummaa Itoophiyaa eeguuf kutannoodhaan dhaabbata jechuudhaan ittaanaan ajaja koorii 305 Koloneel Maarsheet Fallaga ibsanii jiru. Miseensonni koorichaa humnoota farra nageenyaa qaxanichaa keessa socho'anii wal qabatee yaaddoo tokko malee naannicha keessa nagaa mirkaneessuudhaaf akka hojjetaa jiran kan ibsan yoo ta'u pirojektii misoomaa gurguddoo baha Itoophiyaa irratti tajaajila eegalanii fi ijaaramaa jiran gufuun tokko illee akka isaan hin mudanneef hojjetaa jiraachuu koreen kun eegumsa amansiisaa gochaa akka jiru raayyaa ittisa biyyaatti ajaja baha biyyattiitti iddoo giddugala isaa Dirree Dawaa godhate ibsee jira. Ajaja waraanaa 28 Rijimentii 2ffaa Shaambal 1ffaa Geetaa Sawgaashaw shororkeessummaa Al-Shabaab Somaaliyaa keessa socho'uu fi diinota biroo nagaa fi misooma Itoophiyaa yaaddoo akka hin taane ga'umsa olaanaan itti gaafatamummaa nuuf kennamee bahachaa jira jechuudhaan hubachiisanii jiru. Ajajichatti qondaalli duulaa kutaa waraanaa 27ffaa ajajaan abbaa dhibbaa Geetaa Mallas Daawwiti ajajaan bahaa daangaa fi birmadummaa biyya isaa eeguudhaaf kutannoon hojjetaa jiraachuusaa dubbatanii. Ajajaan abbaa dhibbaa Dajanee Abbabaa gama isaaniitiin Itoophiyaa tuquu kan yaadu yoo jiraate raayyaa amansiisaa fi cimaa bakka fi haala qilleensaa kamiin keessattuu tarkaanfii cimaa fudhachuu danda'u ijaaruudhaan hojjetaa jirra waan ta'eef biyya keenya wanti yaaddoo keessaa roga nageenyaatiin galchuu hin jiru jedhaniiru. Waldaan ummata Amaaraa Ameerikaa jiru ibsa baasiin walitti bu'iinsi waraana mootummaatii fi waraana faannoo jidduutti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu yaamicha dhiyeesse. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnoota faannootii fi humnoota tikaa mootummaa jidduutti deemaa jiru hammaachaa dhufuu kan ibsu waldaan Amaaraa waraana kanaan lammiileen isaanii miidhamaa jiraachuu ibse. Naannoo Amaaraa aanaalee fi bulchiinsa magaalaa 34 ol godina 10 keessatti lolaa fi sarbamiinsi mirga namummaa raawwatamaa jiraachuu ibseeti jira. Waraanni kun hatattamaan akka dhaabbatu yaamicha dhiyeeffameeti jira. Torbee kana keessa aanaalee jaha keessatti miidhaan namoota nagaarra ga'e hoggaa ibsu keessattuu aanaalee akka Raayyaa Qobboo, Firaaxan Gadaa, Dabra Taaboor, Teet Ginyaat, Foggeeraa fi Liibam Qamqam keessatti ajjecha qabeenyi namoota barbadaa'ee jiraachuun ibsameeti jira. Kana malees waldaan Amaaraa Ameerikaa jiru kun ajjecha hordoftoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa godina Arsii Baa aanaalee akka Gunaa, Onqoloo Waadee fi Shirkaatti raawwatamees balaaleffateeti jira. Baatii fulbaanaa dabarte tana qofa Sinodoosiin qulqullummaa amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa godina Arsii Baa keessatti hordoftoonni amantii 25 ajjeefamuu ibse. Ajjecha hordoftoota amantii irratti xiyyeeffate kanas balaaleffate. Ibsa horee eenyummaa fi daangaa Amaaraa Walloo Raayyaa deebisuu waabeeffachuudhaan addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF jecha reebicha butamuu saabicha qabeenyaatii fi buqqeensa naannoo Alamaaxaa Qoreemii fi Raayyaatti raawwachaa jiru jechuudhaan himate. Naannoo Amaaraa jalatti tambultu aanaa Raayyaa keessatti waraanni TPLF namoota 12 ajjeesuun manneen barnootaa gama kaampii waraanatti jijjiiruudhaan daa'imman 60 ol barnootaan ala ta'uus gabaasni horee tanaa ibseeti jira. Humnoonni Tigraay kunneen nama hoogganaa mana amantaa Ortodoksii Tewaadoo Itoophiyaa godina Raayyaa Alamaaxaatti butanii jiraachuus himeeti jira. Humnoonni mootummaa ammoo aanaalee kaaba Meedaanii fi Foggeeraa keessatti namoota butaa jiraachuu kan ibsu waldaan kun kana malees kutaalee ajaja faannoo adda addaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwachuun kasaaraa namaa fi meeshaa guddaa geessaa jiraachuu ibse. Walloo kaaba aanaa Makkallaatti humni faannoo mootummaa waliin walitti bu'uudhaan tonni madaan hospitaala Gaashenitti yaalamaa jiraachuus ibseeti jira. Lolli cimaan wal fakkaatu
fakkaataan aanaa lastaa wadlaa fi gidaan keessatti raawwatamee jiraachuus ibsameeti. Kibba Gondar aanaa dheeraa estaatiitii fi kiinyaa akkasumas liiboon maqam keessatti humnoonni faannoo lolarratti milkaa'ina galmeessaa jiraachuu ibseeti jira. Keessattuu aanaa dheeraatti gaara ceeroo to'achuu isaanii ibsee Gojjam lixaa aanaa Sinaan naannoo magaalaa Dabra Maarqos keessatti loltoonni mootummaa 100 ol ajjeefamuu fi meeshaa waraanaa 60 ol qabu gabaasa faannoo Amaaraa waabeeffachuudhaan waldaan naannoo Amaaraa kun ibseeti jira. Haa ta'utii malee faallaa kana humnoonni faannoo Amaaraa Gojjam Kaabaa, Gojjam lixaatii fi Gojjam kibbaatti humna raayyaa ittisa ajaja bahatiin miseensonni faannoo 48 ol ajjeefamuu fi 25 ol madaa'uu gabaasni torbee kana ajajni raayyaa ittisa biyyaa baasee mul'iseeti jira. Naannoo Oromiyaa keessatti baatiiwwan sadan darban qofaa keessatti daldala seeraan alaa 49 caalu irratti tarkaanfii seeraa fudhatamu biiroon daldalaa naannichaa beeksisee jira. Naannichatti baatii sadan darban qofatti dhaabbileen daldalaa seeraan alaa daldala 49 caalu tarkaanfii fudhatamu bulchiinsi naannichaa kan beeksise yoo ta'u, taanaan hooggansa biiroo daldalaa naannichaa obbo Tasfaayee Gaashoo akka himanitti naannichatti daldala seeraan alaa ittisuuf sirna daldala seera qabeessa dagaagsuuf qooda fudhattoota waliin marii bal'aa gaggeessu isaanii dubbatanii jiru. Baroota sadan darban bara baajatichaatti humni waloo poolisii abbaan alangaa biiroowwan galii fi geejjiba irraa walitti ba'anii hundaa'uudhaan godinichaa fi magaalota to'annoon garaagaraa raawwatamaa turuu kan akeekan yoo ta'u, kanaanis daldala seeraan alaa naannicha keessatti raawwatamaa jiru adda baasuudhaaf hojiilee hedduu akka isaan gargaaree jiru himanii jiru. Keessumayyuu hubannoo uumuun hawaasni akka daldala seeraan alaa irratti raawwatamu beeksisuu fi eeruu kennuu qooda fudhattoota irraa akka eegamu kan dubbatame yoo ta'u, naannichatti dhaabbileen daldalaa hojiilee seeraan alaa kanneen akka eeyyama daldalaa malee daldalu, oomishaawwan waan hin malle itti makuudhaan kan gurguranii fi gatii maxxanfamee alatti taarifa hanga barbaadan gurgurataa turan irratti tarkaanfii fudhatamuusaa kaasanii jiru. Dhaabbileewwan daldalaa nagahee malee gurguratanii fi kafaltii hin malle hawaasa irratti dabalatan akkasumas shaqaxa seeraan alaa kuusuu fi dhoksanii tursiisanii yeroo tasgabbiin gabaa hin jirretti meeshaa san irratti gatii dabaluudhaan gurguratan akkasumas tarkaanfiiwwan garaagaraa irratti fudhatamu kan kaafame yoo ta'u, keessumayyuu namoonni daldala boba'aa seeraan alaa irratti bobba'an 30 seeraan kan gaafataman yommuu ta'u, keessumayyuu namoonni 5 hidhaa waggaa 4tiin adabamuu isaa ibsameeti jira jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaa irraa odeeffanne.